Ati akkami? Qormaataa dhufte? Gaafa na ilaaltu hojii dhabaan sitti fakkaata? Kunoo isheen ammoo ol seente jaalallee kooti. Seenaa. Obboleessu. Ati si qormaataa dhufte? Eeyyeen qormaataan kan dhufe. Ati akkami? Qormaataa dhufte? Gaafa na ilaaltu hojii dhabaan sitti fakkaata? Kunoo isheen ammoo ol seente jaalallee kooti. Tole Seenaa, mee maqaa kee irraa jalqabiitii eenyummaa kee naaf ibsi. Maqaan koo Seenaan jedhama. Digirii koo jalqabaa turizimii maaneejmentiidhaan Addis Ababa Yuunivarsiitii irraan xumure. Aadaa fi afaan koo irratti hojjechuudhaaf fedhii guddaa waan qabuuf dhaabbata keessan waliin carraa hojjechuu yoo argadhe baay'ee natti tola. Tole gaariidha. Gaaffii dabalataa kanan si gaafadhu. Seenaan waggoota itti aanan shanan booda maal ta'uu barbaadda? Karoora akkamii qabda? Eessa ga'uu feeta? Waggaa shanan har'aa ani ogummaa fi muuxannoo ani dhaabbata keessan irraa argadhe dandeettii koo walitti dabaluun dhaabbata mataa koo hundeessee carraa hojii namoota baay'eedhaaf uumee hojjechuun barbaada. Dhugaa sitti dubbachuu fi dhaabbata kana keessa hojjechuuf baay'ee fedha qabdi. Dhaabbata akka kana ofitti amanamummaa guddaa qabdi. Anis kanaafan ishee deeggareef fedhee dhufe. Namatti tola. Haadha manaa koo jaalallee koo waan taateef hin jedhin malee qormaata kana ishee matu milkaa jedhee yaada. Isa waaqatu beeka. Waan si ajaa'ibu abbaan dhaabbata kanaa fira kooti. Utuu akka isheen qormaata fudhattu itti himee qormaata tokko malee akka isheen qacaramtu beeka. Garuu dandeettii isheetti waan amanuuf isheen humti ayaaltuu jedhanii fidee dhufe. Namatti tola. Baay'ee namatti tola. Akka dhaabbata keenyaatti firii qormaata keessanii yeroo itti aanu kan sin beeksisnu ta'a waan ta'eef carraa gaarii si hawwina yeroo gaarii si hawwina. Jammaku. Akkam ture? Waaw! Namatti tola. Ani bareeraaf jedhamayyuu. Silumayyuu akkati danda'ame. Baay'ee gammadeera. Waaw! Ani sitti baay'ee nama dhabe. Baay'ee. Adeemni kun. Garam immoo? Ifam gara keessaa seenuu kan ture. Qormaata kan fudhatu namni lammaffaan ol seenee jira. Dabalata immoo maalidha uffata kanaanaaf gaaffii yeroo dhuftooti? Ifam obboleessa koo inni qormaataaf hin dhufne jedhee. Argitee Dammaqu namoota akkasii waliin kan qoramtu ofumaa dhiphachaa turte. Dammaqu nama akkasii waliin akka wal na dorgomsiisan maalitti hin beeku? Inumaayyuu warri eegumsa hojjetan kun akkamitti ofii yaadusan? Baay'ee dogoggorteetti obboleettii koo. Jalqaba irratti ilmi namaa fi uffanni bakkee isaaniitiin hin madaalamu. Kana jechuun uffata qoodhaattee nama madaaluu sirra hin turre gonkumaa dogoggorteetta jechuudha. Aboo dhimma mataa keeti. Yoo barbaadde teessee dabaree kee eeggachuu dandeessa. Isumayyuu yoo si seensisan jechuudha. Maal taatan maaliif nan hubattan isin? Ani kanan as dhufeef qormaata fudhachuu. Yeroo maayyoo asii ol dhuttu achi taati. Taa'itii dabaree kee eeggadhuutii ol seeni. Nama bareedina. Maal kun eessa dhaqate? Haa ta'u nan ta'a. Garuu waan an jedhe nan dhageenya natti fakkaata. Ofii keessanii haasa'u malee maaliif wanti namni haasa'u dhaggeeffatanis?
Haa ta'u amma sirra deebi'ee qormaata. Jaalleesiitii taa'ee dabaree kee gad dhuse. Dhagaan namni si maalii daa'ima koo. Tole. Maali hoggana rakkootu jira moo maaltu si mudate? Lakki. Qonna mudate otoo hin taane daandii irratti dhimma ishee haalli guutuu mudate. Gara keessaa seenni haasoo murtiidha. Haa ta'u. Kottaa olaa seenu. Tolee, ani obbo Solomoon jedhama. Itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata kanaati. Isaan asitti argitan kun immoo obbo Dagaagoo jedhamu. Abbaa qabeenyaa dhaabbata kanaati jechuudha. Kanaaf amma kallattiimaan obbo Dagaagoo maal akka isaan siniin jedhan isaan irraa dhageenya. Galatoofni obbo Solomoon. Jalqaba irratti garuu haala uffannaa kootiif akka isin hin jeeqamne abdii qabu. Sababiin isaa otoo daandii irraa dhufaa jiru haala miidhagina tokkotti namgatee kanaaf jechaa jechuudha. Akkasiin qormaataaf dhuftan garuu hin beekamtu ture. Sababiin isaa akka carraa bakka itti wal agarree turre isaaf immoo obboleessi koo dubbatee gaarii natti fakkaata. Carraan alaatti ni guddaa galatamu. Dhugaa dubbachuudhaaf ganama yeroo manaa ba'u miira sirriirrattu. Qormaata kana qoramuudhaaf ergan bakka kana dhufees kararra ga'ee seenuu dhiisu jedheetu miira koo wal'uudhu obbo Dagaagoo faana walamtu. Isaanis anaa gara manaatti deemuudhaa yaadaa jiru. Maal akkan ta'e na gaafatu. Miira koo hundumaa ittan. Yeroo kanatti gara konkolaataa isaanii na fuudhanii deeman. Suufiin uffadhee qormaata kanatti hin qoramu. Naaf laata. Anis kanaanin qormaata kana kan qoramu. Ofii isaaniitii immoo tuutaa konkolaataa keessaa qaban fuudhanii uffatan jechuudha. Kanatti hin qoramu. Qormaata kana milkaa'es milkaa'uu baadhees inni akka fedha waaqayyooti. Carraa kana akka namummaatti waan na ilaaltan guddaa galatoomuu isaanii. Homaa miti obboleessa koo. Maal isinitti fakkaate? Umurii koo kanatti abbaa qabeenyaa dhaabbata kanaa akkan ta'u kan na godhe abbaan koo aarsaa guddaa kaffaluu isaati. Ijoollummaa kootti yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan akkas ta'e na gorsa ture. Ilma koo bakkee namaa ilaalte yookiis irra namaa ilaalte eenyummaa namaa ibsuudhaaf na rifatin. Atillee obboleessa koo dogoggoree kee kanarraa akkati barattu abdii guddaan qabaa jechuudha. Kan biraan maal isinitti fakkaate? Hojjettoonni dhaabbata kana keessa hojjetan kamiyyuu dandeettii isaanii miti taanaan akka isaan dhaabbata kana keessa hin hojjenne si yaadannoo irra deddeebi'ee akeekkachiiseera jechuudha. Kanaafiyyuu namoota ilaalcha badaa akkasii qaban hojjetan gonkumaa dhaabbata kana keessa hojjechuu hin barbaadu waan ta'eef bakka biraa deemtanii akkasii carraa keessa yaaltan gabanumaan isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Ati immoo obboleessa koo obbo Solomoonii wajjin haala jiru hundumaa adeemsa dhaabbata keenyaa akkaataa hojii dhaabbata keenyaa akkati mari'attu gabanumaan si affeeraa jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nuyi. Egaa guyyaa kaleessaa sa'a booda xalayaa dabalii miindaa jedhu isiniif kenneen ture. Garuu fuula keessan yeroo ilaalu akkasumas komii dudduubaan dhufu tokko tokko gaafa ilaalu gaaffii waan qabdan wayiitu natti mul'ate. Maaliif walii keessanitti haasoftu? Gaaffii yoo qabaattan kallattiidhumaan anaan haasofsiisuu hin dandeessanii? Maaliidhaan isin dudduuba deemtanii haasoftan? Kanaafiyyuu guyyaa irraa gaaffii keessan akkasii na gaafattaniifidha kanaan walgahii kana qopheesse jechuudha. Yaada keessan sodaa tokko malee ifaaf bilisaan akkanaa wajjin haasoftanii barbaadaa jechuudha. Maaltu isinitti hin tolle, maaltu isin hin taane, maaltu garaa isin hin geenye
maaltu fedhii keessan miti. Ifaaf bilisaan natti haasa'uu dandeessu jechuudha. Ani gaaffii hin qaba. Tolee gaafate. Wanti isinitti hin tolle maaltu jira yeroo jettu wanti nuti waan nuuf guute fakkaata. Garuu daballi mindaa keenya kan qulqulleessitu tokko gadidha. Nutis ganama dhufnee galgala baana hojii irratti dadhabaa oollee ilaalaa oollee. Garuu hanguma qulqulleessitu tokko nuuf dabalamu yeroo dadhabu baay'ee nu gaddisiisa. Gaaffii kee kanumaa? Ammaaf kanumaadha. Jalqaba gaaffii kaasuun dura rakkinni koo maalidha jettanii of ilaaluun dirqama keessan ture. Walii galee irratti maal balleesseen mindaan kun naaf dabalame kan jedhu dirqama keessan ta'uu qaba ture. Maal godhe hojii akkamii hojjedhe maal balleesseen walii galee irratti kanaafiyyuu dudduubatti deebitanii waa'ee keessan ilaaluu qabdu turtanii jechuudha naan gaaffii kana gaafachuu dura. Yaada sirrii kaaftee ati. Maali? Ishee hojjechuu dadhabnee nuti as keessatti dhaabbata kana keessatti immoo ishee bu'aa buusaan jirru nuti. Isheetu gufuu nutti ta'e qofa. Maali? Sirrii kaaftee. Agamu isin haasofsiisaan jira siiti. Walii keessanitti akka isin haasoftanii miti. Kanan guyyaa irraa asitti isin barbaadeef kallattiidhumaan dhimma qabdan akka anaan haasofsiistaniif. Qulqulleessituu gaafa jettu ofii keetti deebitee otoo of ilaaltee gaarii natti fakkaata. Maal gochaa jirta? Si haasofsiisaan jira bara. Maal gochaa jirtan siin jedhe? Yoo nama kompiitara kootti bishaan naqxee faayila jiruuf hin jirre balleessiteetta ta'a. Ansi faana iyyuu mataa na dhukkubseera. Lakki akkasuma goone bishaan itti naqne qulqulleessaan ture. Kana caala kamitti balleessuu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee lana. Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha. Lafa akkatti qulqulleessituuf malee kompiitara koo akka tuqxuuf immoo namni si ajaaju hin jiru. Dhaqiigaa akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuufii qabdu dadhabiitii. Sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal? Sin argina sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhu maaloo. Aayitii baradheera. Kanaafuu isaan hin ari'anii anaan naqa cabu jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriittan beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektuun beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunda mataa seeraan ati. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa beeku. Xinnoo ishee waaqan sodaattaniis gaafa waa'ee komishinii irratti kaastan xinnoo waaqan sodaattanii. Daballeen mindaan kun isin ilaallatee yookiis hojii keessan madaalee otoo hin taane sababii waaqa sodaatte. Komii daballi mindaa irratti kaasuutiin dura hojiin koo maal ture maalan balleesse kan jedhu otoo dursiistanii gaariidha. Kanaafiyyuu ammallee kallattiidhumaan gaaffii qabdan gaafadhaa. Eeyyee gaaffii qaba. Akkuma obboleettiin dubbatte waan tokkotu naan galle anaaf. Ammuma qulqulleessituu tokko dhaabbata kanaaf bu'aa buusaa hin jirru nuti. Maal jechuudha amma? Rakkoo biraatu jira taanaan seeraan nutti himu.
yoommoo kana sababa gootanii nu ariitanii firoota keessaan fiddu ta'e Sigaa! nutti dandeessu. Ati keessumattuu arrabaan qaba afaan qaba jettee haasoftaan waa'ee daballee miindaa kanaa. Ati guyyaa meeqadha kanatti dhuftee kompiitara bantee beektu? Guyyaa meeqa yeroodhaan argamtee beektu? Keessumattuu waa'ee isheedhaaf yeroo haasoftu xinnoon isaa lafattu ati. Maal gochaa jirta? Qulqulleessaan jira. Achumaan immoo kompiitara isaa jira. Akkasii? Eeyyee. Maali durumaan qaqqabaasaa beekta moo akkamitti barte? Eeyyee. Ayitiin baradhe. Waaw! Baay'ee namatti tola. Kanaafuu yeroo mara kompiitara koo kan banu sii jechuudha. Eeyyee. Haa. Ilaa waan tokko sitti hima. Kana booda jechuudha. Harka keessan xurii kanaanii jechuudha kompiitara kootti akkam teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessii waajjira kootiin dhaabbate. Ayitiin barattee maaliif ittiin hojjettu ture? Nama dhibda. Booda immoo kompiitara isaa bannee maalii inni barfatee dhufaa haxee hooganaatti akkas jechuuf. Na dhaggee ammas irra deebi'een sitti maa kompiitara kootti akkam bulu bayinarraa. Bayinarraa! Tole dhiifama. Dafi. Amma gaafa biraa hin qabda yoo ta'e kallattiidhaan gara hojii keessanitti deebi'ama. Ifamaa tokko wanta waan hundumaa hin beeknee fi waan hundumaa hin argine ta'ee akkasinitti hin mul'anne. Tokkoon hojii keessanii adda baasee beeka. Harka xurii kanaan kompiitara kootti akkam buune teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessiti bayi. Tole? Lammatamma ayitiin barattee maaliifiti hin hojjettu reetti? Ayitii baratte miti? Kana malee kompiitara baradheera. Isaan ari'amanii ani immoo bakka isaanii bu'a jettee yaadda taanaan kun tasuma siif milkaa'uu hin danda'u. Kana hunduma isaa seeraan naaf ibsa. Homaas tarbuun barbaadu. Amma narraa bahe. Kana booda sa'aatii 2 walakkaa nan dabarsee dhufe gara waajjira kanaan seenu. Akkasumas sa'aatiin itti waajjira kana baatan yookiis hojii kana baatan galgala sa'aatii 11 walakkaa ta'uusaa beekama. Egaa hojii keessan kana booda sirriitti akkasiin sirreessan abdii qaba jechuudha. Akka kanaan dura akkasiin hin goone abdiin qaba. Walii galee! So, no, I don't think so. No, it's never, ever gonna happen. I don't think so. No, I don't think so. No, it's never, ever gonna happen. Oh, Natisha. Come on. What is it? Nagara, come on, but Jura, Bakana, Mali, Nagara, Simbil, Tola, easy, sorry. Iyan Satai. Mali is sister. Ati Mom Chakana wedding up easy and none of the Timothy. Jolie make a Meman Bravo. Jankun Simpayadu, easy, you must have a link of the Abbey. Sitti mera. Umaata ko yusin fayyadu sin jare sin fayyadu. Dhaabiri ummaa isa waliin qabdu.
waan ulfaataatu jira. Kana jechuun garuu haala yaaddisaa jirti siin jechuudha miti. Jechuun garuu tasgabbaa'ii qoricha si yaaduu qabu. Qoricha sana deemtee kallattii namni itti laataaf tole. Kalau koreksi di luar begitu sih jadi tulisan akan kita kukar sinar karena lebih turi. Ini kalau aku mata tadi itu fikir betul deh. Kamu kira nanti. Hello, naga tu. Polisi itu kuyonya ya tanja. Malu kasih kamu. Kasih konan kata malu. Hello, istiqo naga kiti. Akan cerita. Politico do cui me era già mano così. Così come c'è. I capite? Kasih main nomor wajib. Kalau jam itu kamu tunggu saja. Tolong oma tu kau nikmati. Apa sih video lu?
أنا تيجا أني كشوف ركاكم كنا بالبلكونة نقول كنا والله وانا بقول كنا كنت دي أنا كم No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Amma maal gochuuf jettare? Ani hangaati hojii buraa barbaadde argatti seeguu danda'u. Moo maal yaadda? Akkasitti na waliin itti fufti jettee yaadna miti? Akkasitti yaadna miti? Oh, bareedduu. Kam naasta? Kam? Fayyaa keedha? Jirtaa? Fayyaadha? Ati yeroo hundumaayyuu yeroon si yaadu beekamti. Beekamaadha. Naadaaji. Siisira. Kunoo. Gamati. Nagaadhamti. Baay'ee mul'ata biyyan turis taa'u. Baganaa. Dubbisaa jirtaa? Kunuunsaa jirtaa miti? Kam ture bashannana? Baay'ee bareeda ture. Fuula keerraa beeksisa. Akkasuma miti? Osoo bashannanaa jirree deera. Sana booddee biyyoo tokko waliin mana bilbilaa tokko seennee bilbila ajaa'ibaa tokko argine turistiin agarsiisa. Bareedu baay'ee qaaliidha garuu. Waaw, baay'ee bareeda malee. Si wajjiniin immoo baay'ee dhuma deema. Garuu maal seete bareedduu. Otoon si bitee baay'ee natti tola beektamti. Garuu hin danda'u. Maaliifidhaa? Egeree keenya ijaaruuf jecha maallaqa qusachaa jira. Kanaan dura waan tokko tokko osoo ture. Ati yeroo hundumaa akkas naan jettamti wanta na barbaachisuuf wanta na hawwisiisu guuttee nan kunuunsitu taanaan bu'aa waliin ta'uu keenyaa malee. Maal jechuudha maaltii kun? Kanaan dura wantoota baay'ee siif godheen ture yaadadhu malee ammuma gadi baatee ol galtu wantoota yoo argite bitiidhuma maal taati? Maaliif hin yaaddu? Innumaayyuu wantoota kanaan dura naaf goote lakkaawwachuutti kaatee osoo mata'ee simmoonni waan darbee itti fayyadamee darbee har'a immoo wanta haaraatu na barbaachisa. Borii keenya moonaan hin jedhiin. Inni sirriidha garuu mana hubachuudhaaf yaali bareedduu kun maal taati? Baay'een gadda. Maartii? Maartii? Akkami? Haana nagaa keeti? Akkami? Jira galata rabbii haala maartaatu na yaaddessee jennaan si bilbilee. Maaltumame? Wanta biraa miti ammoo gadi baatee ol deebitu wantoota bittu malee jettee na rakkisti. Qarshicha akkamitti akka dhufu hubachuu caalaa wantoota biti malee jettee na rakkifti. Maaloo yeroo dhumaatiif al tokko naa gorsine. Maaseeti ani obsi amaluma namoota haala irratti yaada isaanii qabanidha. Yeroo rakkisaa keessatti eenyummaa isaanii ta'uu argisiisa. Ani yeroo dhumaaf nan gorsaanii akkamitti danda'amu fiigan. Tole baay'ee galatoomi. Yeroo gaarii qabaadhu. Tolisiis yeroo gaarii qabaadhu. Garuu maanta wanta gochaa jirtu kun sirriidha. Ati kam? Wanta Eeliyaas irratti gochaa jirtu kun maaliif galagaltee ofii keenya ilaaltu? Kolkollee yeroon fidee yeroon dabarsuuf jettee maaliif jireenya kee borii balleessite? Namni kun jireenya kee borii akkati barbaaddeetti namas jiraachisuu danda'u dhabale. Abukaatu si bitatee moo anarra isa caalsifattee tokko si taasifte? Cubbuutu bulfachuu baattee gaariidha. Ansiif jedhee utuutti yaaddee gaariidha. Akka isaa mirgaa taateetu jireenya keessa borii sirreessitanii gaariidha. Namni abukaatu naaf taphatu jedhees hin jiru. Are you serious? Silumaa kan qaban qabaan guunni kana waliin borii koomo. Anaan akkasitti yaadda isa waliin borii. Iyyaadu. Ani tasuma iyyaadu. Qilee seenuu danda'a. Atis taanaan kana booddee waa isaa akkanatti kaasne. Akkam bareedduu? Fayyaadamti? Akkam? Fayyaadha? Baay'istii bareedee. Galatoomi. Loon? Egaa
yeroon si bukkee dhufuudhaa fi miila koo fudhadhu. Yeroo hundumaa yoo akkanatti toluun godha. Nagaadha miti? Nagaa kooti. Waan sitti barbaadu tokkoon qaba malee. Maali? Hojiin koo waan naaf milkaa jiru natti fakkaata. Sababiin isaa akka yaadetti naaf adeemaa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf yeroo ammaa kana gargaarsi kee baay'ee mana barbaachisa. Maal? Qarshii daldala kootiifan walitti qusachaa jiran jettiin turre? Moo daldala dooniirraa eegaltee meeshaa keessa qaqqaalisan galaanni si jalaa dhidhiimsa. Naan hin jettu. Waaqa si uumeef jedhiiti. Guyyaama tokkollee na hubachuudhaaf yaadi. Maaliif yeroo hundumaa yaadi kee bakka biraa deema gaafan gargaarsa si gaafadhu? Maaliif al tokkollee na hubachuudhaaf yaaltu ati? Yerooma tokkoof illee na hubachuudhaaf yaadi. Waan asiin jedhu kana yeroo hundumaa maaliif waan biraatti geessita ati? Maaliif yaada keessa kooti hin hubattu? Maaliif miira koo hubachuun yeroo hundumaa sitti ulfaata? Na hubachuudhaaf yaali malee maal taateetu? Ifama qaalii koo. Wanna qoosaa jirtu natti fakkaateetu ifama guddaa. Amma maal gochuuf jettare? Ani hanga ati hojii an biraa barbaadde argattu si eeguu hin danda'u. Moo maal yaaddu? Akkasitti na waliin itti fufti jettee yaadna miti? Akkasitti yaadna miti? Ani maarti egeree keenya sirreessuuf, egeree keenya ijaaruuf waan an gochaa jiru kun sitti hin mul'atu. Maaliifidha kanatti guyyaama tokkollee yaada keenyaaf laattee nan dhaggeeffanneef? Bashannanuun jibbe sitti fakkaata? Nan obse malee, nan dhiise malee egeree keenya ilaalee. Borii keenya ilaalee wanta hundumaa dhiise malee maaliif siin galu kun? Maaliif hin yaaddu? Aluma tokko yaada keenyaaf laadhu mee naaf obsi. Hin danda'u. Ani kana nama Sumaan hin argee akka kana jijjiiramte sumaan jaalallee koo. Maaliif na yaadne? Siyaadii ni mali. Andro wantoota baay'ee sitti himeen ture. Ani isheetti jaallatudha. Isheetti buusee na kadhachaa turte. Maaloo deemuu dandeessaa? Sin jaalladhaa mali. Karaan deemuu qabaa? Kana wayyuu sin dagannee bari. Jaalala keessa kam? Jaalala halotaa? Jaalala keessa kam beedatti himee? Ani laphee koo qulqulluutti Maaloo giftii koo karaa naa gadhiisee amma dandeemaa? Maaliif baay'ee afaanis jaalala koo. Nagattee koo fi maal? Nagattee koo dhuftee moo? Ani eessa buutee kee dhabeen si barbaada. Ati isa wajjin asii nama shaddattaa? Nagaa? Akka nama isaaf yaadu isa dhiisi jettee kanatti na lolaa turte ofii keedhaaf jetteetudha. Ani akkasitti si yaadne. Akkas gabbooftee wayii waan haasaa jirtu garuu baradhu. Callisi. Fakkeessituudhaati. Ati fakkeessituudha. Biyyaa qulqulluu miti. Deemi maaloo giftii. Karaa kee qabadhu. Amma jireenya keenya nuuf dhiisiitiin deemi karaa kee qabadhu. Si galeera? Kanaan dura waa maarta waan meeqa si wajjin haasaa ture. Guyyoonni sun garuu kunoo har'a dhufaniif. Kanaaf iyyoo atis guyyaa keetti fayyadamii nunis guyyaa keenyatti fayyadamnaa maaloo karaa kee qabadhu. Ani sin jaalladhaa bari. Ani koo sin jaalladhaa. Argeem jaalala kee. Argeem jaalala kee. Deemi. Karaa kee Daboo qabadhu. koo adeemu. Adeemu.